albeema hojjet gabaar dhiyeessiteetta uummataas kanaaf dhiyeessituu beekaa. Mee albeema lamaffaa kee mata turees maal jette mee? Almost albeemii lammaffaa koo bara 2003dha. Kan inni 2003 hojjette. Tokkoffaa koo hojjedhee waggaa lama booda bara 2003dha kan inni hojjedhee mata duree hin dhaabadhu jedhu. Hin dhaabadhu. Nana deema yaa. Mee isa maal gubbaatti kana laachuu fidan teessime mata duree kana? Argitee hojii jalqabaa hojjedhe sana gaafati waan gaarii tokko hojjettu namni jaallatus akkuma jiru bari namni jibbus hin dhabamu. Namni jibbu jira. Wanti baay'een jedhamedha. Amma mucaan kun namoonni gagga'eeyyiin waa beekan fira qaban dandeettii qaban iyyuu jiru. Amma dhaabatedha turan beektee gaafan yeroo jalqabaatiif deemaa ture. Innaa gaafan ilaalu burqichis narraan dhaabbanne anis mul'ata sanatti hin dhaabbanne. Ittan fufee kun keessa kootti waan mo'eefi hin dhaabadhu deeman mata duree koo. Meemeessa kalidha hin dhaabadhu sana mee? Gara jalqaba isaatti deebi'eesii jedhe. Takka namni lagas nan ceesifne gadis nan teessifne seeches nan ceessisu gadis nan teessisu jira. Mul'anni dura koo isa yaadachiisa. Takkas namni laga nan ceesifne gadis nan teessifne. Cimtuudha wantatti. Ajaa'ibaa kun dhugaa. Mee faarfannichi maal argat namni maal jedhu koomentii akkamii sii kennan? Faarfannaa kanarratti moo? Faarfannaa kana baay'ee namni hundumtuu quuqama akkasii waan qabuuf baay'ee jaallatanii. Takkaa namni laga nan ceesifne kana. Kaan immoo nama wayitu miidhee. Akkas jedhu. Nama ittumaan haaloo baate. Dhugumaan garuu. Dhugumaan. Waan ati na yaadachiifte keessaa gaafa faarfannaan kun bahee galuu haadhi koo ammallee gara gooftaa dhuftee akkas naan jetti. Namoota mul'ata sanarratti baay'ee na dura goraa turan waan beektuufi. Ayyaa mucaan koollee aarii isaa bahee dhufe. Maaliif haala kun jedheeni bakka warratti si gubdu sana ittuman hin talikkiisee naan. Maaliif garri isheen itti fudhattee daayirektii sanumatti waan fudhattuuf jechuudha. Faarfannichi namoota baay'ee hojjeteera. Amma maati hojjechaa jira. Albeema kana biratti tiraakota yookaan faarfantoota qeenxee torba yookaan ja'a akka hojjetette odeeffannoo anis beekaa. Beektachuudha. Nam beekaa. Mee faarfannicha sana keessaa kan baay'ee jaallatu keessaa tokko minuuf faarfadhu. Faarsaa kan qeenxee sana keessaa. Qeenxee sana keessaa baay'ee faarfannaan jaalladhu. Yeroo hamaa yeroo baay'ee abdiin koo fi haalli koo gadi bu'ee jiru keessaa faarfannaa gara koo dhufee gammadaa ka abdii qabdanitti isa Roomee 12:12 irra jiru beektee gammadaa abdii qabdanitti isa jiraatii dura ijoollee isaatii wanti hin darbamu jedhamee Waaqayyo jedhe hin darbama kan jedhu suni anaa fi yeroon sun yeroo gaarii hin turre. Meel tokko mi sagalee simi. Gammadaa ka abdii qabdanitti isa jiraatiin dura ijoollee isaati. Gammadaa ka abdii qabdanitti isa jiraatiin dura ijoollee. Wanti hin darbamu jedhame Waaqayyo jedhe ni darbama. Isa du'e. Faarfannaan sun yeroo addaati kan inni gara koo dhufe. Amma ammaatti adda inni. Amma ammaatti baay'ee jaallatu namoonni. Namoota waasiibu mana kootiin santiif naqqaanillee isa baneedu. Hin jaallatama ammayyuu yeroo baay'ee namoonni dhaggeeffatu isa kana. Waan addaati dhugaa. Natti tola. Ayinoo amma Waaqayyo baay'ee si gargaaree kaasata kee albeemas kadhafa hojjechaa fixeetta. Yeroo
Umaadgees titeetta Sitti meeraan. Ageera halaas ta'e manas mee akkaminni gaariidha. Eessa hojjette mee Istuudiyoo iddoo bakka sadiittan bakka arfan tokkottan hojjedhee jira. Bakka arfan tokko. Faarfannoota 10 jechuudha. Eeyyatu hojjette? Sillaas Calqabaa mucaan jedhamu. Kellaa irra kan jiru istuudiyoon isaa. Kellaa ishee inni faarfannaa meeqa hojjette? Inni faarfannaa 2 tokko hojjete. Kan biraanoo? Naa'ol kan jedhamu tokko as naannoo Maaramii Buraayyuu kan jiraatu. Inni faarfannaa 3 hojjete. Kan biraan Yoonaasiin beektaa. Yoonaasii Siinaa istuudiyoo. Siinaa istuudiyoon faarfannaa 3 tokko hojjetanii. Saamu'eel Mootii mucaan ammallee asirra hin turre innillee faarfannaa tokko hojjetee jira. Hin badhaafte gaa hundumaa turte. Walumaan geesse arjoomuun gaariidha mitiire. Meesa mata durees maal jettee mata dureensaa gaariidha. Fuuldurri koo nagaadha. Maaltu nagaadha? Fuuldurri koo nagaadha.